كم تنادي بست إذا نادي ما تكان دقينا أنا ما أسرت تنسيدي أبصيا أبصن والروماني الشما أركفوني أردفتو تراهي توبيتي أرجني توبي حركة أرجني يوكين راهي جرتي سترجمتي وجدتني كذي ما كمان ما أربعة ترجم كذي ما هم لمن أربعة دلقا وجنس باير بيسارة كذي تبدو كسكرت كا هارتيستو تبريدو فكاني كنا تجربون غاري دانسي نجدا كنا الشما أركفوني جرا نجيني جلالي بكجرتن مطو سنيفا بايتو أكا نجانا فتان أبدي قدامك أبا كنا فيك هرا استوديو وما أفنان التنهرجمة وما أفنان كنو استوديو كنا فكرت إنه بنتي نوافرتي ميكا أفيرا شيتنا أفير جرو أنا تجافي تكاني بيكتموتي كنا وما أفنان أوفا بيكسستو سنين بودموا كاركية تديبيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرتك في خبر جمتوتا راهيل صوب تكيمو أرجنيتو بكنيكيا مؤيدن مسنجا كنافكا نبيكتوكا تونس أيام محمد جرمتي هريان تيجي تونس أيام أبدي جرمتكا يروم دكا أيام أبدي كنغا فيدان أفان كيسة تغافي ديبستو أما أفنان يمكن أيام محمد جرمتي ishiin moy har'ataa kuma beekamu ni beektuu tire raahil waan qabatee dhuftu kan akka mammaaksaa kan akka cigoon jedhee garuu umma afnaan miskiina haadha ijoolleetti yeroo baay'ee dalagaadhaan bizii waan taateef gaafii salphoo ishii dhiyeessa mammaaksatti isaanii gaafii jireenya keessatti namni tokko jireenya isaa akkam akka godhu gaafiilee kunillee hin jira kanaaf amma kara umma afnaanitti deema umma afnaaniif ka gaafii mammaaksatan ishii gaafadha yaada itti fakkaata yaada naannoo isaaniitiin afaan naannoo ishiitiin akka barbaadetti deebisuu dandeessi akkuma jennee ka Oromiyaan naannolee 11 qabdi naannolee 11 keessatti iyyuu loqonni keenya gargari garuu hiikasaa maal akka inni dabarsuu ni dandeenya Oromoo taane naannolee hundaarraa godinaalee hundarraa afaan dubbatamu sirriitti dandeenya akkuma isaaniitti loqoda sana sirriitti haasa'ullee hubanne shawaa olaallee hararoo olaallee baalee olaallee arsii olaallee Oromootti tokko ta'ee loqonni keenya kan keessatti caccabuu fi kan keessatti sirriitti dubbatamu jira kanaaf ka umma afnaaniif gaafiin dhiyeessati keessummaan keessa namaa hin beekne gaggaafii guddatti jechuun imee karaa yaadatitti yoo diddiirtu أكم تنادي بس إذا نادي ما تكان دقينا keessummaan keessa namaa hin beekne gaggaafii guddistii yookiin guddatti nama wareettudha takkaan dhageenyaa daawwattoota kiyya afaan Oromoo qaqqana dhageenyee dhugaa dubbachuu kanaaf ka dhageen beeku jechaati umma afnaan isiniin jedhee miskiina dheetan gaafii xiqqaa kana dhiyeessee fi garuu umma afnaan deebisuu hin dandeenye keessummaan keessa namaa hin beekne gaggaafii guddattii jedhee Oromoo maaliif namni haaraan tokko yookiin yoo namatti siqu keessa kee baruudhaaf wantoota baay'ee si gaafataa naannoo kee yookiin immoo jireenya kee kanaaf ka keessummaan keessa namaan beekne gaggaafii guddatteedha egaa umma afnaan takkaan kuftee akkam akka goone beekne ammas akkasumatti ka ittaan harkanaa kanarree sirriitti deebisuu qabdi dhageeffadhaa ka hordoftoonni kiyyas umma afnaanis ka akka ishiin dandeessutti gaafiin kun ka gaafii mammaaksatti haasaan ta'u malee gaafilee naannoo ishiitti kanaaf gaafii salphaadha jedheen ishiidhaa dhiyeesse kanaaf umma afnaan ka gaafiin kiyya ammasitti dhufa mana falti alaqqashti yoo nama tokko hin jennu
maaliif ibsi ibsu keenya kanammaa asirratti kan si deebisa. Egaa gaafii duraa waan kufeef jecha gaafii tana ajaa'ibaan laafite ta'in anu deebisuuf qophii. Alaqqashtii mana fatii jechuun namni tokko osuma dhalaan takka dhalaan Oromoo boosee jee yaadu takka immoo ni jirti. Yoo boosee taate manni keessaa hin dalagachuu hin dandeenye hanqa kana bichaa dhiqattee hanqa kana boonsitee yoo gabbaate dhalaa akkasiitiin osoo mana isiituu yoo keessummaan duubaa dhufe manni isiituu gana fokkotaa takki immoo hin tolfamuu takki immoo xurii takki immoo wal keessa jiru. Isiin ammoo hoggaa hulaara dhaabbattu boontee nama alaamanni hundi keessisii hundi ittiin hafin qulqullinaan jechuudha. Saffakkaatti nama akkasiitiin alaqqashtii mana fatii jedhan. Ayyoo kanaan amma afnaan har'a akkanatti hin deebiste sirriidha ka. Alaqqashtii mana faltii kan jedhamu namoota hojiidhanis taate jireenyanis taate namoota tokko amma yeroo laaltan agartanii yeroo laallee namoota bakka akka shilabbii jedhamanii beekaman maal ta'ure dhaqanii yoo nama bira gahan yookiin immoo gaafa jireenya qabatan bakka aadamumuuf godhanii mana nama biraa yookiin akka nama namaa gadii tokkotti ilaalanii ofuma bichaa boonsuu jechuudha yoo karaa biraatiin ilaalle. Kanaaf gaafiin kiyya akkana fakkaata. Ammas gaafii mammaaksa laatii gaafii waa'ee jireenyatii ummaa afnaaniif sababni gaafii kana kennuuf sababan qaba. Shinillee sababa isaa isinitti kanaaf yeroo baay'ee kan namni keenya akkuma beekamu jaalala jechuun maallaqni yoo jiraate jaalala maallaqatu bitaa jedhu kana ummaa afnaan maaliif ishii gaafadhe ishiin jireenya jaarsaaf jaartii keessa at least waggaa 8 waggaa 7 ol jiraatte. Kanaaf maal akka ta'e ummaa afnaan bal'istee waan nu kennituu fi namoonni baay'een jaalalaa fi maallaqni paaworii yookiin immoo humna jaalalaa ta'a maallaqni jechaa jirtu. Kana ummaa afnaan maal akka jettu laalleet saniin boodammoo karaa kiyyatti deebinee anillee yaadan qabu irratti dabalaa jechuudha. Egaa gaafiin tuni gaafii bareeduudha. Waan hawaasa keessa jiru tokko immoo sammuu dubartoota tokko immoo sammuu dhiiraa keessa jiru ta'uu mala. Jaalala jechuun jaalalaa fi maallaqa wanni waliif fidee akka kiyyatti hin jiruudha. Yoo jaalalti jiraatte maallaqni sanuu dhufa. Yoo jaalalti hin jiraanne maallaqni sanuu eessaa dhufa. Amma misaaleen isinii fuudha maallaqa qaba haa ta'u jaarsiree jaalala hin qabu. Maallaqni san maal na godha akkaan isa jaaladhu yoo kana godhu taate maallaqni san yoo deebi'ee kadhumu taate maallaqni san harkate ni dhaba dhabe immoo ni harkata yoo duraan qabaatu taate inni ani itti dhufee jaalala sun ta'e maallaqa isaa san tahee kan itti dhufu tahee bareedaa miti. Maaliif maallaqni kun ni dhuma jaalalti ilma namaa hin dhumtu. Jaalala ilma namaa tana dabalachuudhaaf sammuu ta'e maallaqa irratti hidhuu hin qabdu. Maaliif yoo hayattan taate jaalalti ilma namaa kophaadha maallaqnis kopha. Ilma namaa ta'e dhugaa kan maallaqan jaalalli hin jiru akkasuma wajjin jechuudha. Ilmi namaa yoo waliin dhufu tees jaarsa jaartii takka immoo firendii haa ta'u sammuun isaa lachutu maallaqa rarrahuu hin qabdu. Maaliif jaalala rarrahuu qabdi. Yoo jaalalti jiraatte rabbiilleen akkasumatti waan gama isaa isiniif kan dhageessisu. Ayyoo ummaa afnaan baay'ee galatoomii deebii gaafii quubsaa deebiste sirriidha ka hordoftoonni Raahel Tuubitiif argannee tuubii har'a gaafii kanaan dhiyeesseef akkuma tasaa oduma nama waliin haasaa yeroo walitti nuuse jechuun kuni. Kanaaf nama maallaqa gonkumaa walitti fidina maaliin maallaqa yeroodhaaf yookiin sitti
itti fayyadameetuma deemuun hawwate nama jaalala yeroo jechuudha. Jaalalli yeroo innis immoo gisee yeroo baay'ee kufaatidha. Kanaaf maallaqni jireenya namaa yaa sirreessu malee dura jaalala ilmoo dhiiraa tokko maallaqa isaa yookiin immoo bifa isaa qofaanii moti kan laalu namni tokko uumamumaan gaafa isa waaqayyoon dandeettii yookaan immoo haala ofitti nama butuu tokko bareedina bichaa waliin ta'in yaamayyuu miidhagarra naatoo wayyoo jedhee weelluun. Kanaaf namni tokko akkanumatti oduma maallaqa sin qabaatin attract ofitti si godha. Oduma immoo maallaqa qabu, oduma dandeettii qabu, oduma waa hunda qabu, bakka wanti isaa oduu bifas qabu, oduu dhaabbatee namaa wal ta'u wanti isaa ofitti si guutuu yookiin waan tokko irraa hanqataa yookiin maxxanallee akkasuma jechuudha. Yoo bifa qofaa muti ilmoo namaa kan laalannu biftii fi maallaqni baay'ee rakkisaadha. Dhalaadhaafis dhiirafis sammuusaa kun namaa akkamiiti? Namni kun attract nu godha, boru jireenya nu ta'a, boru jireenya keenya dindila nu ta'a jenneeti malee fakkeenyaaf biyya Arabaatitti yoo kan deemnu dhala gaafa barbaadan dalagaa bultii itti dalagdi maallaqa doolaaraan dalagdi warreen jedhan dhibbarraa parsantii 80 kan jedhu kun garuu dhufaatii guddaadha. Yoo laallee namoonni baay'een ijoollee irratti gatanii maal jedhanii yookiin immoo ulfeessanii kan gatan akkuma ta'edhanii afaan mi'eeffatanii gaafa dhalaan ulfoofte kan irraa fagaatan namoota baay'eetu jira. Maalni sababni isaaree gaafa ishiin doolaara fiddusan yookiin dalagaa bultii dalagdee fiddusan jireenya gaarii waliin jiraatu. Kanaaf namoonni keenya yeroo baay'ee nu yoo namarratti kana raawwannu obboleettiin keenyallee nu duuba akka jirtu haati keenyallee akka nu duuba jirtu hin irraanfatina. Kanaaf ummaa afnaan baay'ee galateeffannaa. Ummaa afnaan ammas waa'ee gabaabduu wayiitti namni deebisaa fi ummaa afnaan neerumnee ajeenu fakkeenyaa fi ummaa afnaaniif gaafii dhiyeessaa fi amma ummaa afnaanaati neerumnee ajeenu oduu neerumuun duraanii yookiin immoo neerumnee mudannoon kun si mudataa jechuudha. Oduu namni ati baay'ee disixxu tokko akka obboleessatti ilaaltu tokko yookiin immoo akka obboleettiitti ilaaltu tokko deebi'ee oduu akka obboleessaa yookiin immoo akka maatiitti waliin jiraatan jechuudha. Oduu inni mucayyoo sun ayyaanni ana nafeeti ani ishii fedhu jedhee jechi kun si bira dhaqqabe maal mee jecha akkamiin nama sadii kennitas akkamitti fudhattas oduu si taate maal goota? Egaa silaa namni takki osoo hin heerumne osoo bultii hin horre namuu kabajaa osoo qabdu takki immoo dalagattee naamusaa mana hayiitti osoo galtu namni tokko sirraa hinaafee hawaasiin jiru jira. Namni tokko ammoo kanuma dalagaateetii fi jireenya kee jaalatee si jabeessuu jira. Tokko ammoo ilmi namaa takkaa miti. Jiruma jiraatu tolaa'u kasirraa hinaafufaa jira. Saniifuu gaa ani akka mataa hiyyaatitti jechuudha. Hamattuun adurreedha. Hamatamtuun leencaa jeetiin dubbii kana fassara. Yoo namni tokko si duuba fuuldura jee fuula kee dura siin jee nama san akka garaa takka ammoo akka siin arrabsine takka ammoo akka siin miine beekee yoo ammoo si duuba kee deemee kasi arrabsu taate inninu nama arrabfama takka immoo dhalaasaa ta'e nama arrabfamtuudha. Ilma namaa tahee jiruu ilma namaa takka immoo waan isiin sammuu keessa hin qabne waan namni sammuu isaa keessa hin jirre nama filatamu. Ummaaf naan baay'ee yaa galatomtuu gaafiilee gurguddoon ishiidha dhiyeessee gaafiilee gurguddoo sanarratti deebilee ciccimoo deebisteerti sirriidha. Maaliif namni sunis oduu hin jedhiin yookiin immoo jedhee ta'a. Namoonni gidduu kana deemtanii akkas jedhee jettanii namaaf nama walitti buustanirree kuni baay'ee qaanyii guddaadha. Chaanaala keenya kanarratti maaliif waan kana finne wantoota baay'een waan deemaa jiranii fi namni yoo akkatti kallitti dhuma baanii namatti himne rakkisaa ta'a. Kanaaf warreen keessattuu warreen jaartii taatanii jaarsa qabaatanii
dhalaalee jaarsan qabneef quba tokko agarsiistan arfan afe guutuun akkasin agarsiisullee akka wallaalle kanaaf namni waan hin taane yogguma namni sunillee akkasisin hin jedhe kuni dogoggora guddaadha obboleessa kiyya yookiin obboleettiitti dhiiseeti maalirraa goota yookiin hin beeku jettanii dhiisuu qabdu malee ishiin akkasii ganaa itti idaatanii jechoota akkasii yookiin immoo inni akkasii jechanii illee maqaa namaa xureessuun baay'ee rabbi irratti illee namatti illee ulfaatadha. Yeroon keessa jiru kuni yeroo qiyaaman dhaabbachuudha ga'ee yeroo rabbii keenya yaamne guyyaa takka hin bulle nama bira dhaqqabuudha isiniin jedha. Asumaanis Raahel karaa amantii galte hin jedhiinadha. Karaa amantii galuu oduu hin ta'in wantoota dhugaarratti hundaanii ta'e wantoota sobaan magaalaa yookiin namoota dhalaa wal nyaachisaa jiran tura. Dhalaallee walitti jechoota hin taaneen walitti buusaa jira. Wanta kanaa kun nu keessaafuu warri wal dhabnes yookiin immoo warreen haaloo walitti qabamnes maaliif qiyaaman nu duuba dhaabbattee guyyaa dhuftullee hin beeknu. Kanaaf garaa qulqulluu keessa sammuu qulqulluu warri kanaan dura wal miitanillee dhiifamaan waliin jiraachuudha malee wal yakkuu maal jechuun asumarratti dhaabbatan jedha. Kanaaf gaafilee kiyya kan marratan xumuraa ummaa afnaanitti isin dabarsaa ummaa afnaanitti yaada waliigalaa yookiin yaada jeneraalaa kennitu karaa xumuraatitti deemnaa jechuudha. Egaa duraan dursee yaada immoo sagantaa akkanaa qabattee dhiyaachuudhaaf waan hawaasa keessa jiru baatee irraa dubbachuudhaaf bakka baatee hedduu galatoomii isin jenna. Waan daawwattaniif galatoomaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Yaada keessan waan adda addaa koomentii jala nuuf kaayaa inshaallah itti fufnaan qophiin akkanaa akkuma itti fuftee jirti. Kanaaf hordoftoonni Raahel Tuubitiif arganneetuu fi bakka jirtan hundumattuu fayyaa ta'aa fayyaa akka naaf taatan abdii guddaan qaba. Warreen haaraa taataniif anaa dhufuun jedha. Warreen miseensa taatan immoo like, share, subscribe gochuun hin irraanfatinadha. Viidiyoon kiyya kanuma irratti xumura. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti fayyaa ta'aa horaa bulaa isin jechaa jirra.